Ni dhageessu haasa'e bajaalee eebbisa nagaadha. Nagaa mala. Jaalawwi naga. Amma ni dhaga'ama yaa. Itti Itti nuuf fufa itti fufa. Ayyee. Hundumti keessaniyyuu baga guyyaa kanaan isin geenye isiniin jedha. Kana biraanii weelloonis isiniif uffata neetwoorkiin kunis rakkoodha. Baga nagaan dhuftan dursa isiniin jenna. Kabajuudhaaf baanee guyyaa irraa kana itti geenye kunoo isa kan baranaa. Hagammannu waliin kabajaa bulchina. Itti geenye kunoo isa kan baranaa. Hagammannu waliin kabajaa bulchina. Islaamaaf kiristaanaan osoo hin fayyin gannaa. Biiroo falmuuf kan bakka hundaa daandii fanuuf saaquuf kan yaada waan guddaa galanni yoom badaa. Daandii fanuuf saaquuf kan yaada waan guddaa galanni yoom badaa. Raamni hojii qabsuuf yoo deeman dirqamaa itti wareeganii durii hanga ammaa. Bilkuda shanii kanaaf ta'e kunoo yaadannoo gootota. Allayyaaf gaara gaduu amna dirqii deemnee cichoominaaf murannoo sansaa kan faayamne jaallan koo qaqqaaliin gola barra geenye injifannee gallaa lollee coomne. Osoo arguutee madaalamu hubannoo bilchinaa irruun qabnu dhabsiisaa har'a geenye woboon Oromoodhaaf maal hin taane lafeetti cabuuni dhiiga lolaasuuni nuuf waan haaraa miti wareegaan as geenye morma muramuuni hidhaan gubachuuni nuuf waan haaraa miti waaqumaaf as geenye nuuf waan haaraa miti rabbumaaf as geenye. Beekumsa wallaalaan nan buunu wareegama keenyaan teessoo biyyuu kottaa karaa nagaan galaa jedhu waan Oromoof nurra yaadu qorraan gubachuuni qoreen diramuuni nutti badeessiniif itti aba'uufi qoricha dhabuuni dhukkubbeeluuni miitu kara laphee kananii biyyaafi. Siitu kan hin gaddee mararee iyyaami jaalawwan qabsoo darbanii diina lolaa uffisaa qubanii ni yaadannaa nu seenaa keessanii isin tarree goototaa teessanii ni yaadannaa nu seenaa keessanii isin tarree galatoomaa ulfaadhaa fayyaataa. Hayyee jaalla eebbisaanii dirreerraa akkasittiin egaa harka tokkoon rasaasaa fi qawwee harkatti baadhatee sagalee isaatiinis jajjabina hawaasa isaatiif dabarsaa waraana isaas hawaasa isaas jajjabeessaa aarsaa kaffalaatti jira. Ulfaadhu galatoomii bilisummaa argii siin jechuu barbaanna. Egaa sagantaan keenya itti fufeeti jira. Itti aansuudhaan itti gaafatamaa jaarmiyaa aabaa waboo biyya alaa jaal qajeelaa Siraajii haasaa baniinsaa nuu taasisanii akkasuma itti aansuudhaan illee jaallan nuuf affeeru jaal qajeelaa Siraaj maayikii banadhuutti nuuf fayyaa ta'a. Jaal qajeelaa. Jaal qajeelaan seeneramni.
Jalqajeelaan maqaa isaa. eh? Arguutti hin jiru maqaa isaa. Amma mul'achaa hin jiran sila seenuu isaanii nan argan ture. Jalqajeelaa argaa hin jiru. Jaalsabaayif jiru. Jaalsabaayif bakka nu bu'uu danda'an illee. Jaalsabaayif maayikii fudhatanii achumarraan jaalamarroos nu affeeruu danda'u. Okay, hayyee. Aga jalqajeelaan deebi'utti jaalsabaayif maayikii banadhuutti nuuf fufiiti. Achumaan jaalmarroolleen nuuf affeer fayyaa ta'e. Ayyee, sagaleen kiyya dhaga'ama. Ni dhaga'ama. Tole, hunda duraa baga nagaan wal agarre. Sanatti aansuun immoo uummanni Oromoo bal'aan akkasuma jaarmiyaan ABO biyya ambaa guyyaa gootota qabsoo bilisummaa Oromoof wareegamanii Ebla 15 baga ittiin isin gahee baga geenye isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuun immoo jaallan qabsoo dirreerra jirtan hooggantoota ABO akkasumallee miseensota jaarmiyaa ABO miseensota OBO akkasuma qondaalonni OBO waltajjii kana keessa jirtanii fi bakkoota garaagaraa teessanii waltajjii kana hordofaa jirtan baga guyyaa gootota Ebla 15 jala bultii isaatiin baga isiniin gahee isiniin jedhama. Kanatti aansuun egaa waan guyyaa Ebla 15 wama tokko irraa jedhee achi booda immoo jaallaniif dabaree dhiisa. Lafti jirrus beektu waan ta'eef dirree lolaa jirra gaa waamichuma guyyaa isin nu gootan kabajuuf jecha haala amtuu keessatti teennee egaa yeroo kana isin waliin fudhachuu jirra. Sanaaf bal'inaan waliin haasa'uu hin dandeenyu jechumaaf sana kaasa. Guyyichi akka addaatti gaa Ebli 15 Oromoo biratti akkasuma qabsaa'ota biratti guyyaa addaa ta'ee yaadatamuunsaa akkuma seenaa yeroo garaagaraatti ibsutti guyyaan guyyaa itti tokkummaan Oromoo siidaa hin diigamne ta'ee ijaaramedha. Sababni isaa jaallan qabsoo imala qabsoo bilisummaa Oromoo jiraachisu akkasuma qabsoo itti fufsiisuuf jecha hooggantoonni matoota dhaabaa ta'an qabsicha dandamachiisuuf jecha imala gochaa turan keessatti rakkoo isaan mudate sana keessaa akka bahaniif jecha filannoon kennamee fi filannoon isaaniif kenname suni filannoo isaan lubbuun jiraachisu akkasuma immoo sabicha immoo facaase yookaan immoo akka inni amantaaf kutaan wal hiree jiraatu godhu tokkotu ture. Filannoo lubbuun jiraatanii tokkummaa sabichaa sana sharafuu otoo hin taane filannoon isaa yeroo sana filatanii boolla tokkotti wareegamanii maqaa Oromootiin gadi bahanii akka imala sanarra jiran. Maqaa Oromootiin qabsoo bilisummaa Oromummaaf jecha akka bakka tokkotti dhufanii imala sana gochaa jiranii fi waan hunda kan caalu Oromummaa akka inni tahee warra filannoo qoodamiinsa akkasii sana kenneef sanatti agarsiisanii filannoo amantaadhaan inni musliima taate ni jiraatta inni kiristaanaa ni duuta gargar bahaa jedhamee filannoo kennameef sana diduudhaan Oromummaaf bakki isaan qaban olaanaa akka ta'ee fi Oromummaan waan hunda akka caalu sana diina sanatti agarsiisanii nuufillee siidaa hin banne sana godhanii jaallan bakka tokkotti wareegaman suntu waan addaa seenaa addaa hojjetanii guyyichillee ammoo guyyaa addaa ta'ee Ebla 15 guyyaa goototaa jennee kabajina jechuudha. Gootonni qabsoo bilisummaa Oromoof wareegaman egaa gaafa sana qofa tokko hin jennee wareegamaa as ga'e Oromoon
hanga gaafa kiyyoo kolonii kana jalatti kufurraayyuu kaasee wareegamuma hadhaa kafalaas ga'ee jechuu jaalatee tole jedhee gidiraa kallattii kamiiniyyuu itti dhufe rakkoo kallattii kamiiniyyuu isa mudate roorroo bifa kamiiyyuu otoma mormatu har'a ga'e jechuudha. Mormii sana keessatti ammoo wareegama inni kaffalaa ture hanganan jedhamu jechuudha. Wareegamoota shinniggaan duuba jirus wareegama shinniggaa keessatti yaadanna. Akkasumallee wareegama shinniggaan gama kana jiru hanga guyyaa har'aatti jirus wareegama shinniggaa sana ebla 15 kana keessatti yaadanna jechuudha. Sababni isaa akka reefuyyuu kaasee guyyicha sanatu guyyaa addaa waan ta'eef wareegama achi duuba jirus ka fuuldura isaa jiru kanallee bakka tokkotti ebla 15 kana keessatti yaadanna jechuu kiyyaa. Kanaaf egaa irra deebi'uun baga guyyaa kana geessanii baga walumaaniyyuu geenne isiniin jedha. Kanatti aansuun immoo haala har'aa dirree lolaa kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee 8 jaarmiyaan ABO qabu keessatti keessa jirruu fi akkasuma kallattii diinaatii aggaammiilee nurratti godhamaa jiru gama gantootaatiinis haa ta'u warra Empire Itoophiyaa harkaa qabuunis nurra deemaa jiruu fi haalli har'aa waboon keessa jiru maal fakkaata oma jedhu sana xiqqoo sanarraas waa jedhee jaallaniif dabareeda dhiisa. Walumaa galatti egaa yeroo baay'ee waraanni bilisummaa Oromoo akka gantuun itti eegduu fi akkasumalleen warri impaayera sana harkaa qabu falma yeroo dheeraaf waliin geggeessaa jiru itti ilaalu sana otoo hin taane bakka ofii yaadee fi akka ofii itti saganteeffate itti karoorfate sana akka inni jiru yeroo garagaraatti egaa hojiin isaa ragaa baati. Kana jechuun egaa yeroo itti gantoonni egaa bara kanaa hoogganarraa miseensota gameeyyii jejjedhamanii egaa uummata Oromoo kana biratti beekamanii wal qabate namoonni hedduun yeroo itti jaarmiyaa kana gadhiisanii as keessaa bahuu qofayyuu miti diina kaleessa sana caalayyuu hadhaanii yeroo nurratti hojjetantu mul'ata. Gartee qabsoo warri mootummaan nurra godhuu fi akkasuma gantoonni nurratti godhu sun qabsoo gamalachuu sana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo bakka jirutti irra aanee guyyaa har'aa eeguun isaa fi akkasumallee bakkoota garagaraatti sakattaalee inni qindeeffate diinni gantuu faana godhu sana cabsee mul'achuun isaa bakka itti diinni eegu otoo hin taane bakka ofii inni itti of beeku ga'umsa ofii beeku sanatti argama waboon isa amma an jedhu sana. Sanaaf egaa ragaan guddaanii loloota gidduu kana dedeemaa ture akka addaatti egaa waan namiyyuu arguu fi lafoota bal'inaan itti gantoonni keessaa yaa'aa turan hooggantoota dabalatee miseensonni gameeyyiin giddu galeessa Oromiyaa irratti torbee tokko as injifannoo ture egaa namoonni hundi keessa kana jirtan egaa argaa turtanii meeshaalee gantoonni egaa guuranii mootummaa kanatti deebisan suni dachaadhaan yeroo itti mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'aa jiru. Akkasumallee Miyuut gootan jaalan rakasa jaalsabaaf miyuut ta'ee jira dhiifama. Jaalsabaaf miyuut ta'ee jira. Banameera. Okay. Kanaaf egaa bakka itti dhaabbadhes hin beekne dhiifamaa. Mee haaluma egaa waan lola giddu galeessa gidduu kana ture injifannoo ture jedhe sanarraa waan jiru natti fakkaate. Kanaaf haalli waraanni bilisummaa Oromoo itti qindoomina gantuu sanaa fi mootummaa Itoophiyaas fashalsaa jiruu fi injifachaa jiru suni dhugumatti abbaan fedheyyuu otoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessa yaa'eeyyuu qabsoon baduu akka hin dandeenyes namatti agarsiisa jechuudha. Hoogganas haa ta'u miseensi waraanaas namnumti egaa ati
nama jabaa akkasiitii qabsoo akkasitti tarkaanfachiisetti kamiyyuu yoo qabsoo kana dhiisee deeme dhugaan sun galma sana akka hin hanqannee fi tasumayyuu lallaafuullee hin dandeenye namatti agarsiisa jechuudha. Maaliif jennaani dulli karaa gantuu fi mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti godhamu kuni keessa beeketti haala laafina woboon qabu, hooggansi woboo qabu, miseensi woboo qabu. Hunda ni beeknaa kanaafiyyuu yoo akka nuti qabsoo bilisummaa Oromoo sana dhiisnee biraa galle sana galuu hin dandeenye mootummaa kana waliin taanee yeroo gabaabatti iyyuu balleessina jennaa jedhu mootummaa faana cichanii yeroo isaan hojjetanii faallaa sana injifannee mataa isaanii gadi qabnee mul'achaa jirra. Sun immoo dhugaa qabnuu fi Rabbis gargaarsa nu waliin jira waan ta'eefi qindoomina gama lachuu dhufe sana injifannee mul'achaa jirra. Sun immoo deeggartoota kennaa fi hawaasa Oromoo yeroo dheeraaf sirna gabrummaa kana jalatti hacuucamee ture. Yeroo garagaraatti egaa humnoonni akka amma jedhu namni warri ol fiiguu dadhabe gadi fiiga akka jedhan suni miseensi har'a as keessaa yaa'e hooggansi as keessaa yaatee sirna kanatti harka kennattu kunilleeni oluma fiiguu dadhabdee gadi fiigde gartee waan addaa biraan qabu. Namni yoo ol fiiguu dadhabe gadi fiigaa jedhan. Yoo bal'istee yaaduu dadhabde gadaantummaa yaaduun nama waan hin dhibnee fi bilisummaaf qabsaa'uun egaa waan qoosaa miti. Bilisummaaf qabsaa'uun suni yeroo itti ulfaatutti cichoominaan egaa qabsoo sana tarkaanfachiisu yeroo dadhabdutti waan gadhee yaaduun salphaadha waan ta'eef gara sanatti ofirraa dachaati malee akka addaatti egaa qabsoo kanarraa homaa wanni hir'isan hin jiru. Waa akka hin hir'isnellee egaa haalli har'a woboon keessa jiru ragaa guddaadha. Kanaaf hawaasni keenya booreftaan illeen gantuun akka guyyaa bilisummaatti iyyuu hin dhabamtu. Ganuu qofallee otoo hin taane akkuma har'a cichitee gantoonni nurratti hojjettu kana nurrattis hojjechuun hin dhabamu. Dhugaa nutis qabnuu fi sabichis akka sabaatti qabuun wal qabatee abbaan fedhallee yoo qabsoo kana keessaa ba'e qabsichi duubatti akka hin deebine sana hubannoo fi abdiirra qabaachuun qabsoo keessan akkuma egaa yeroo garagaraatti wanni humnaaf yaadaaf dandeettii qabdaniin akkasumallee namni horii qabuun qabsoo kana tumsee sadarkaan ittiin inni jiru egaa baay'ee waan nama boonsu. Qabsoon kun akka addaatti rispoonsarrii isiin qabdu hin jiru. Uummatuma isaa qaba. Kanaaf uummatichi qabsoon kun kiyyaa jedhee yeroo garagaraatti akkasitti waltajjiilee garagaraa qopheessee horii qabuu fi yaada qabu walitti gumaachee qabsoo kana jabeessuun illee qabsichi kasaa ta'uu waan mirkaneessu keessaa tokko. Ifaajee keessan sana ammoo daraan jabaattee akkasiin galma barbaadamtu sana manii sana rukuchuu dandeettuu fi of kenniinsa guddaan jabaattanii qabsoo kana finiinsitanii galma bilisummaa barbaadamus sanaan akka geettan isiniin jedha. Fayyaa ta'aa, ulfaadhaa, oraanaa bulaa. Egaa jaallan as keessa jiran anatti hin mul'atanii argaas hin jiru maqaadhaan jaallan jiranii. Jaal Marroos ta'ee jaal qajeelaa jaal daandii sagalee isaa dhagaa ture. Jaallan dabaree kana fudhachuu malanii jettan egaa isintu beekaa. Hangama kiyyaan xumuree jira. Jaallaniif karaa baneeraa fi fayyaataa ulfaadhaa oraanaa bulaa injifannoon uummata Oromoo haa ta'u. Hayyee jaal sabaayif ulfaadhaa galatoomaa dhugaatti jecha qofaadhaan miti gochaa nutti agarsiisaatti jirtu. Egaa gochii isin saba cunqursaa saba keessan irraa kaasuudhaa fi xurree gootota kaleessaarra hiriirtanii taasisaatti jirtan falmaa dhuftu isin taasisaatti jirtan kan abdii namatti horuudha. Ulfaadhaa galatoomaa injifannoodhaan galaas ni jira. Jaal qajeelaan seenanii jiru jedhanii ol dabarsa. Yoo jaal qajeelaan hin seenne ta'ee jaal sabaa'if atumtii jaal qeerransoo waayuutii fi jaal abdii dhugaa wal duraa duubaan nuuf affeerta. Mee jaallan dursaa jaal qajeelaan seenuu isaa nuuf ilaala. Fayyaa ta'a. Jaal qajeelaan hin seenne. Gara gadii jira jechaa laalte? Yaa hin jiru. Okay. Qajeelaa USA'ti. Okay.
Hayyee jaalle sabaa ifatumti jara kana nu affeeriitii sagantaa keenyatti aanutti darbina fayyaate. Tole jaal hawwii galatoomii jaal abdii dhugaa ajajaa zoonii giddu galeessaa nama lafa itti egaa gantoonni mandheeffatan keessatti akka reefuyyuu kaasuu gantootaaf mootummaa Itoophiyaas mataa gadi qabee yeroo ammaa kanatti egaa injifannoolee bobboonsoo akka Oromootti iyyuu mataa ol nama qaban akka jaarmiyaa ABO'oottis abdii namatti horuu hojjechaa jiru. Jaal abdii dhugaa dabaree fudhadhu jaala kiyya yoo as keessa jiraattee jaal abdii namni hin beekne hin jiru. Egaa jaal abdii dabaree fudhadhaa jaala kiyya. Maayikii banadhaa yoo as keessa jiraatte. Baay'ee ulfaadhu jaalsa baay'eef ajajaa Uboo zoonii kibba ba'aa jaal abdiin daataan rakkisee gara bilbilaa harkaatiin akka toorarra seensisnu walaasofnee turre amma immoo bilbilli harkaas seenuu diddee jira. Tarii jaal qeeransoo waayyuu yoo seenera ta'e jaal qeeransoon haa fudhatu. Yoo hin jiraanne immoo kallattii warri abbootii waltajjii kennaniin sagantaan itti hafu ammatti jaal abdiin toorarra hin jiru. Ayyee jaal daandii galatoomii ulfaadhu atis egaa nama dirree lolaa taahee dirree lolaatii mudaalee fi injifannoolee dirree lolaa jiru yeroo garagaraatti hawaasa Oromoo biraan nu gahu nama akkaanii galateeffamuu qabu lafa niitoorkiin hin jirretti lafa niitoorkiin jirutti. Akkasumallee lafa sochiin jiru lafa sochiin hin jirretti yeroo garagaraatti nama gama miidiyaa kanaan hawaasa Oromoo jajjabeessuus gama keenyaanis haala yeroo irratti waan nu barbaachisuuf nu dhiyeessaa uummata Oromoof akka waa ibsinuuf nama nu jajjabeessaa ture. Ulfaadhu galatoomii jaal daandii. Jaal qeerransoo waayyuu ajajaa zoonii kaabaa. Egaa jaal qeerransoos egaa inum beektu jaal qeerransoon nama lafa kaaba Oromiyaa lafa dhiphaa marfama garagaraa keessa jiru egaa namni hin beekne hin jiru nama afaan naachaa gidduu taa'ee qabsoo gochaa jiru jechuun ni danda'ama. Kanaaf egaa jaal qeerransoo yoo mana kana keessa jiraatte dabaree fudhadhu hawaasa keenyaan waa jedhii fayyaa ta'e. Ayyee hin dhaga'ama. Hin dhaga'amaa jaal Hin qeerransoo. dhaga'amu. Ayyee duraan dursaa jaarmiyaa ABO biyya hambaa jirtan akkasumas immoo hooggantoota ABO qondaaltotaa fi miseensota akkasumas deeggartootaa fi mararfattoota qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas uummata Oromoo bal'aa bakka jirtan maratti baga eebila 15 kan 2025tiin isin ga'e akkasumas nu ga'e jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan akeekni ayyaanni eebila 15 ittiin kabajamu inni duraa inni guddaan wareegama injifannoolee dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe tikfachaa galma dhiiga isaanii fiixaan baasuudhaa fi aarsaa kafalamuudha. Kana jabeeffannee irbuu haaromfannee gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf kan irbuu keenya keessa deebinee laafinaaf jabina keenya ilaallee ittiin of tilmaamne ittiin jabeeffannee xiiqeffannee fuulduratti deemne qabsoo bilisummaa Oromoo aarsaa barbaachisu kafaluuf ittiin wal jajjabeessinu ittiin wal qunnamnee wal agarsiifnu ittiin wal mooralichiifnu waan ta'eef baga ittiin singee baga ittiin nu ga'e jechuun barbaada. Egaa jaallee keenya akkuma kaasetti qabsoon bilisummaa Oromoo dur irraan jalqabee bu'uura akkuma qabdu galma qabdi jechuudha.
Waraanni bilisummaa Oromoo akkasumatti hin ka'e abbaan fedhe karaa irraa dabsee abbaan fedhe karaa dachaasee akka horii bobbaasee ka galchu osoo hin taane waraana akeekaaf kaayyoo mul'ata egeree bilisummaa fi fiixa baasuu uummata Oromoo laallatee effatee kan ittiin deemu wareegama ilmaan qaqqaaliin Oromoo abbootiin ayyooliin keenya duraan irraan qabee ittiin of wareegaa dhufan san fiixaan baasuuf ka deemu ololaa fi abdii kutannaan olii gadi deemtee warri abbootii garaa ooftuu fi teessee siyaasaa olii gadi ejjennaa hin qabne maqaa waraana bilisummaa Oromoo gadi qabdee mootummaan amma jiru akka waan bilisummaa fi injifannoo saba kanaa eegsisaa jirutti fakkeessanii haasa'uudhaaf galmaan Oromootii fi madaa uummata Oromoo dhoksuuf yaalu yoomillee waraana bilisummaa Oromootiif kan hin fudhatamne uummati Oromoolleen kan akka jibbee balaaleffatu barbaada. Maali yoo jenne waraanni bilisummaa Oromoo dur irraan jalqabee haga ammaan tanaatti aarsaan inni kafalaa jiru uummati Oromoo wareegama inni kafalaa jiru egereen isaa maal akka ta'e Jaallan jaalqeeransoo ni bu'anii fakkaatti. Neetworkiidha fakkaatamu. Jalqeerransoo neetworkiitu rakkisaa jira natti fakkaata. Rakkooma neetworkii taati. Garuma biraattis yoo tarkaanfatte hin ta'a jaalawwii anis gaagas irra keessa turuu hin danda'u na geggeessite inum taatee dheeyyaadha fayyaa ta'a. Hayyee egaa jalqeerransoo yoo dhufanii gara boodarraa na yaada isaanii ni xumuratu jedheetini abdadda. Egaa amma yerootti haasaa ajajaa olaanaa ABO Jaal Marroo dhaggeeffannudha. Mee Jaal Sabaayif atumti Jaal Marroo nuuf affeeritii haasaa isaanii dhaggeeffannee dhaamsa isaanii fudhannee Jaalawwi wayye. Al tokko mee jaalabdii toora irratti argadheera yoo daqiiqaa tokko waan jedhu qabaate. Hayyee nu seensisi fayyaa ta'e. Hayyee. Toorarra jirtaa nagaa gaafadhu waan jettu gaala neetworkii rakkisaa keessa jirtaa yoo ammas dandeessise waa jette fudhadhu. Jaal Daandii sagaleen hin jiru. Jaalabdi. Amma haasa'e. Jalatti ayyaana mootummaa bara 2025 waliin nu ga'e isiniin jedha. Kanatti neetworkii rakkisuudha waan ta'eef waan qabaatan ergaa dhaamachuu barbaada. Ergaa dhaammatatti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti
akka miidiyaarraa warreen bilisummaa Oromummaa ta'an kana dhaadatan kanaa miti waraana bilisummaa Oromoo dirree rakkinni itti jiru akka isaan miidiyaa harkaa qaban afuufan kanaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana dirree gubbaa irratti diina isaa gubbee qabee jira. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argamsiisaa jiru miidiyaa qabatee olola garaagaraa gaggeessaa jiru kanatti hawaasni Oromoo biyya hambaa jirtanii akka gurra hin qabne itti jirruu fi waan irra jirru akka sanaa kan kanaan jechuun barbaada. Kanatti dabalee immoo egaa guyyaan ayyaana gootota yaadatamu guyyaa ergoo fi jaarsifata waan ta'eef hawaasni biyya hambaa jirtanii dhimma Oromoo Oromiyaa walakkummaa Oromiyaatti wal danda'uudhaan tokkummaadhanii jaalalaanii akka qabsoo sana tunsitanii wal dura hiriirtanii tokkummaa keenya nuyi hojjetanii tokkummaa sabaa hojjetanii yeroon ammaa gubbartiidha. Kanaafiidhaan xiqqoo guddaanii yeroo kaneetti seenne ajaa'ilee nu bira wareegaman kan akka galmaan jireenyu bira dhaabbadhaa waliin kadhaabannu tokkummaa keenya fiigicha wal danda'aa wallooftan fayyaasaa Deekaa keenya jala hiriira olaanaa keenya nu gorsaa uffata miidhaa irra guddaa manni itti haa qabnu waan gamtaati. Kalcha adii kuma naaf godha sarraan dhabee kalbii kan kalcha. Of kole fayyaa ta'e jaalabdii ajajaa oboo zoonii giddu galeessaa baay'ee galatoon. Jaalawwi fudhadhu. Hayyee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessaa Jaalla Abdii dhugaa egaa haala ulfaataa sana keessatti haala rakkisaa keessatti sagalee kee yaada jajjabinaa nu dhageessisteef ulfaadhu galatoomii injifannoo dhangala'aan isin jaallan hundumtiyyuu egaa jaalala sabaa'eef jaallamarroo nuuf dhiyeessiin jedheen ture gara keetti dabarseetiin jira. Ayyee galatoomii jaalawwi tole egaa jaalmarroo dirribaa egaa hoogganaa olaanaa ABO egaa namni jaalmarroon beekne hin jiru waan jaalmarroo si ibsee hin danda'u. Egaa nama ololaa fi akkasumallee waan kamiyyuu duuba deebisuu hin dandeenyee fi olola caqasuu hin dandeenye nama hojiitti amanuu hoogganaa riphee lolaa jabaa akkasuma gartee qabsoo bilisummaa Oromoo kana gara tokkotti ni baasa jennee abdii irraa qabnuu fi qabsoo waliin gochaa jirru hoogganaa ABO ajajaa olaanaa ABO jaalmarroo dabaree fudhadhaa waltajjiin keessanii fayyaa ta'a. Jaalawwii asumaan yoo nagaggeessitan ni taati dhiifama guddaa waliin iddoo gaariin jiru niitoorkiif jechaa lafa mijanne jira kanaaf asumaan yoo nagaggeessitan illee ta'a jaalmarroo dhiyaadhaa dabareen keessanii maayikii fudhaa fayyaa ta'a. Hayyee jaalala sabaa'eef rakkoon hin jiru ni beekna haala ulfaataa keessa teessanii tokkummaa keenyaaf saba keessan jajjabeessuuf jecha akkaataa isinitti hirmaannaa gootan hinuma hubanna. Dhugaatti ulfaadhaa galatoomaa galanni isin ibsu jechi isin ibsu hundumti keessan jaallan dirreerraa harka tokkoon qalama qabachaa harka tokkoon rasaasaa qawwee baachaa sagalee saba keessanii ta'a yaa saba keessan jajjabeessaa karaa hundaatiin qabsoo bilisummaa Oromootiif aarsaa guddaa kaffalaa jirtan hundumti keessaniyyuu tokko lama jedhee maqaa keessanii waamu ulfaadhaa galatoomaa qabsoon isin galateeffatu bilisummaa hawwitaniif bilisummaa ittiin dhiigi keessan dhangala'aa jiru lafee keessan boba'aa jiru aarsaatti kaffalaa jirtan argaa isiniin jedhaa hunduma keenyaan rabbiin bilisummaa nu agarsiisu ulfaadhaa galatoomaa jaaldaandinis waan as jiru homaa tokko miti of kalcheeraan gama kootiin jaala hundumtiyyuu of kalchaa fayyaa ta'e.
Jaalmarroonni dhiyaachuu danda'u. Ayi. Dhiifama jaalsabaa'eef jaalmarroo toorarra jiraachuu isaaniillee nu hubattanii jaaldaandii waliin tunuuf dhiyeessitanii gaariidha. Karaa keessaniin akka nu dhiyaatanidha kan abdannu waan ta'eef sana nuuf xumurtanillee nurraa deemtanii nutti tola. Jaaldaandii akkam Baay'ee jaarsi maal toorarra akkoon hin jiru jiranii? nan ilaala. Hayyee aga jaalmarroon dhiyaatutti hawwii jaalgammachiiftumaaf hin hafeerre. Mani callisurra. Addan dhaabu jedheeti hayyee haa ta'u. Jaalgammachiiftuu yoo jiraate maayikii kee banadhoo hagasitti nu bohaarsi. Jaalgammachiiftuu. Jaalle hawwi yoo jaalle gammachiiftuun hin qophaa'in jaalle caalaanis itti fufuu ni danda'a. Wal duraa duubaan akkuma yeroo kaa'amannu. Hayyee lamaan keessan keessaa callaa carcarii fi jaalgammachiistuu keessaa abbaan jirtan maayikii keessan banadhaatii nu bohaarsaa fayyaa ta'a. Jaalle hawwi carraan biraa yoo isaan lameeniifuu mijaawin jaalle qaccalaa tarratti marroo takka carraa kenninee fi achii booda tarkaanfannees gaarii. Ni dhaga'ama. Ni dhaga'amatti nuuf ofi. Ayyee. Gaarii fi gaggaarii akkam jettan nagaa fayyaa 15 guyyaa waboodha. Guyyaa qaalii guyyaa jaallan wareegamanii yookaan jaallan gartee addunyaa tanarratti wal hubannuu fi wal dhageenyuu fi gartee waa hunda keenya hamtuu fi tolfa waliin qabnu hundaa'u akkam jirtan nagaa naan isinii jechuufis deema akkam jirtan nagaa fayyaa taraan duraa hoogganaa seensaa manguddoo dubartoo shamarran hundi keenyaa walumaa gala afaan oromoodhaan asirratti hundanuu akkam jirtan nagaa fayyaa duraan gaa. Bakka naa jiraattan walumaanuu jiraanne amma isin gama isin barsuutiin deema. Akkam jirtan nagayaa abiyyaa abbootii fi manguddoo biyyaa dargaggoo fi shamarran biyyaa xiqqaadhaa fi guddaadha yaalmaanayyaa xiqqaadhaa fi guddaadha yaalmaanayyaa akkam jirtan nagayaa abiyyaa abbootii fi manguddoo biyyaa dargaggoo fi shamarran biyyaa xiqqaadhaa fi guddaadha
yalmanaya tikafi guddada yalmanaya ya oromo sabako ya babiya wa kunna mari yalmanaya nuhoso wa kunna mantre duru dinni silawa huma nurantaru dinni silawa huma nurantaru akkam jirta naya afiya aboti fa wa mangu hudobiya dargaggoo fi shamarran abdii biyya xiqqaadhaa fi guddaadha yaalmaanayya xiqqaadhaa fi guddaadha yaalmaanayya namatti eeggannu humna teenyaani wali gurmaa'uudha qabna hundaani qabsoottaa dirmannu xiqqaa guddaani dhiigaan malee dhuftu bilisummaani dhiigaan malee dhuftu bilisummaani fi fayyaa abbootii faa wamma guuddoo biyya. Jaalawwi ni fixatte moo jaalle gammachiifte? Gammachiiftu xumurte moo ree? Ani soo miyuutii ta'ee jennaan dhaggeeffachaa jira tarii ni tokkidha jedhee. Ninjira. Amma jirtee. Okay. Wanni kaawaa laala hamaan jiru. Arraas gabruu maambulu kuyoom jiru. Walgaayin keenya hawaa Oromoo. Tokkummaadhaan firraa waan hamoo. Tokkummaadhaan firraa waan hamoo. Akkam jira nagayaa fi fayyaa. Abbootii faa wamman guuddoo biyya dargaggoo fi shamarran abdii biyya xiqqaadhaa fi guddaadha yaalmaanaya xiqqaadhaa fi guddaadha yaalmaanaya xiqqaadhaa fi guddaadha yaalmaanaya xiqqaadhaa fi guddaadha yaalmaanaya kun gaangama isin fuudhuu fi waltajjiis banuu fi gaafatanis yoo boodatti deebi'e malee. Hayyee jaal gammachiiftuu ulfaadhuu galatoomii nu barbaachisaa giddu gidduudhaan nu bohaarsitaa nurraa fagaatanii ulfaadhuu galatoomii jaal marroo argattaniif jaallan toora irratti jaal daandii fi jaal sabaayii fi jiraattan. Jaal daandii. Jaalawwi akkanaa goonu. Jaallan yoo hagasitti dhufan carraa kanninaa fi amma gara gartee gumaacha wobootti haa tarkaanfannu idduudhaanis waloloon warri nu bohaarsu jaala caalaas carraan kanninaa fi gama sagantaa sanii yoo tarkaanfanne gaarii na fakkaata. Hayyee bareedaadha egaa akkuma jaal abdiin jedhanii gama gumaachaatti dabarra isaan dura jaallan miseensonni ABO deeggartoonni marsiifattoonni qabsoo kanaa har'a egaa akkuma beekamu kan nuti walitti dhufnee fi jala bultii guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo sababeeffachuudhaan gumaata itti fufiinsa duulaa irbuu shinnigaatiif taasisuudhaaf kan asitti wal geenye. Egaa kana sababeeffannee waan dhufneef jecha guyyaa har'aa yaada osoo hin taane guyyaa yaadaatii fi guyyaa qabannee sagantaa qabannee yaada bal'aa akka walirraa fudhannuu fi guyyaa qabannee kan walitti deebinu waan ta'uuf har'a kallattiidhaan kan nuti gochuu qabnu gumaacha keenya waan dandeenyuun gumaachine waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo isa lubbuu isaa qaalii jijjiirraa hin qabne nuuf wareegaatti jiru isa nuuf kufee diina kuffisee ofiif kufee nu jiraachifachaa jiru isa nuuf ibidda keessa dhaabbatee immoo akka nutiin qabbana keessa dhaabbannu nu gochaatti jiru isa ofii isaatii boquudhaa cabee nun boqoo nu qabaa jiru tumsinee ittiin sifaana jirra nuti jennee aamilee isaatti jajjabeessinuudha waan ta'eef namuu waan gumaachuu qabu yaada isaa yeroo biraadhaaf sagantaa biraatiif kaa'atee waan gumaachuu qabu daqiiqaa murtoofte keessatti gumaachee akka qophii keenya kana injifannoo boonsaadhaan galmeessinu gamanumaan kabajaadhaan isin gaafachaa gara waltajjii an gara jaal abdii Usmaanitti